Ashama jenne harka fuunee jira jitu kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa fayyaa qabdanii nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu waa guyyaa narraa guyyaa addaa guyyaa gammachuu guyyaa baay'atu kana walitti toluudhaatti kan argamnu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha obboleessa keenya gaaffii addaa naaf qabatee dhufe mee gaaffii inni na gaafatu walumaan kan ilaallu jechuudha. Egaa hundi keessanuu warroonni viidiyoo kana daawwatan hundi keessanuu subscribe, share, like gochuun dagatina warroonni channel kanaaf haaraa taatanis hundi keessanuu viidiyoo kana yeroo yennaa daawwatanitti subscribe, share, like gochuun dagatina. Okay, gara gaaffii isaatitti kan darbinu ta'a jechuudha. Waa baay'ee takka namatti tola. Duraan dursee baga nagaan asitti nu argamtes jechuu barbaada. Baga nagaan. Har'a guyyaa gaaffii addaa si qabadheen jira. Jireenya kee gaaffii takka paartii yeroo dabarreetu jireenya kee keessatti mudannoo akkamii qabda? Mudannoo akkamii si mudatee jira? Faastaa. Jireenya kee keessatti mudannoon baay'eetu jira. Gin mudannoo hedduutu jira. Gin kaniin keessaa yaadadhu mudannoo kiyya keessaa gaaf tokko gaafa na daa'imummaati anaa jechuudha. Mana barnoota gaafas jechuudha xiqqaadha kutaa takkaawwan seenna jechuudha ofuma beeku anaa gara manaa deemu jiru yeroo sana daa'imummaadha anaa gara manaa deemu jiru yaa kophaa kiyya halkan sa'aatii 12 waraabessi tokko na dhufe waraabessi tokko na dhufe yaa iyyeetiin way ummaatii iyyee gara manaa fiigee kone mudannoo jireenya keessatti inni raafatu gaafa daa'imummaati. Ayyee baay'ee takka namatti tola. Waraabessi sorree akkam ta'e? Ati fiigee inni si jala fiigee? Yaa inni na jala fiigee ani argeetumaan fiigee malee argeetumaan iyyee fiigee malee inni na jala fiigee. Baay'ee takka namatti tola. Gara gaaffii lammaffaatti dabarra. Ati nama barumsa jechuudha barumsa barattee jirta barumsa barattee nama haala dhiisee sun ta'e nama barumsa hamma xumuraatti jechuudha barattee eebbifamtee jirta saayintifeeta illee fudhattee jirta sababni hojii mootummaa hin eegaliniif maaliif barumsa barattee xumurtee eebbifamtee dhiiftee. Baay'ee tokko namatti tola gaaffii bareedaa na gaafattee ilmi namaa yeroo daa'imummaa yeroo dhalaturraa jalqabee yeroo of bareerraa jalqabee akkuma beekamu hundi keenya jechuudha gara mana barnootaas kan deemnu gaafa barnoota sana barannee jechuudha gaafa barnoota sana barannu kaayyoon nuti gara fuulduraatti qabnu hojjenna jechuun barnoota kana xumurree qaccaramnee hojii mootummaa hojjechuudha namoonni baay'een akkasitti yaadu ginani gaafumaan barnoota sana baradhu jechuudha qaccaramee hojii mootummaa hojjedha jedhee takka sammuu kiyya keessa dhufne haa ta'u barnoota barachuun beekumsa sammuu kan keetii kan siif guddisu jechuudha. Kanaaf akkumaan barnoota koo xumurani jechuudha barnoota ergaan eebbifame yennaan barnoota sana eebbifamutti jechuun fiildiin ani baradhe fiildii akkaawuntingiidha yaa mana baankiiti jechuudha. Manni baankii naannoo keenya ni jira. Kottuun seeni naan jedhanii turan garuu ani immoo qaccaramee hojii mootummaa sanaaf himte kan hin baradhe jireenya kiyya keessatti maal hojjedhee akkamitti hojjedheetiin gara fuulduraatti daandii milkaa'inaa sanirra ga'a jedheeti kan yaadaa ture akkumaan akkasitti yaadee alhamdulillah hojii argadhe hojii dhuunfaa kootti kan hin hojjechaa jiru network marketing industry keessatti kutannoo fi murannoo guddaadhaan kan hojjechaa ture jechuudha. Akkasuma namoota baay'eedhaaf sababa jijjiiramaa ta'e namoota baay'eedhaaf ilaalcha gaarii qabaadhee namoota baay'ee waliin kan hojjechaa argamu jechuudha. Kanaaf wanti jireenya kiyya keessatti baay'ee tokko ittiin gammadu namni tokko yennaadhii fi wanta hojii haaraa tokko jalqabu jechuudha. Gammachuu guddaa yeroo jalqabu daandii milkaa'inaa sanirra ga'uudhaaf halkanii guyyaa hojjennee gara milkaa'inaatti deemuu danda'uu qabnaan jedha. Waa baay'ee takka namatti tola. Ammasitti waa baay'ee sirraa barannee jiru. Fakkeenyaaf jechuudha namoonni baay'een barumsa kana yeroo baratan akkuma mootummaarraa hojii eeggatanitti kan baratu jechuudha. Harki caalu hundi keenya akkasitti yaadna. Garuutu namni takka jechuudha kan baratu beekumsa argachuudha jireenya isaa keessatti kallattii agareen jireenya isaa fooyyessuuf malee kan baratu mootummaarraa wanta qaccaramee hojjechuuf miti jechuudha.
Kanaaf baay'ee takka nama tolu. Addunyaa kanarratti jechuudha. Addunyaan kun namni isin bakka buutu namoota beekumsa qaban wajjin kan deemte yeroo baay'ee. Kanaaf baay'ee takka nama tola. Kallattumaan gara gaaffii sadaffaatti dabarraa. Gaaffii sadaffaan akkam jetti milkaa'inni siif maali? Milkaa'inni ni mul'ata. Milkaa'ina agartee beektaa? Waaw baay'ee tokko namatti tola. Gaaffii bareedaadha. Milkaa'inni siif maali jedha gaaffii. Milkaa'inni anaaf jechuudha. Milkaa'inni wanta ilaalanii hin mul'anne tokko garuu jechuudha jireenya kan kee keessatti wanta ati kaayyoon kan kee gara fuulduraatti maal hojjedhee akkamittiin akka sadarkaa namoota milkaa'anii namoonni milkaa'an fakkeenyaaf namoonni baay'een milkaa'ina ni barbaada yoo jennuun eeyyee nan barbaada jedha garuu milkaa'ina sana bira ga'uudhaaf wantoota ulaagaatu jira ulaagaalee sana fakkeenyaaf namoonni milkaan namoonni addunyaa kanarraa biliyoonera ta'an hundi isaaniitu jechuudha jireenya isaanii keessatti bu'aa bahii chaalenjii rakkina baay'ee keessa darbanii kan milkaa'uu danda'an jechuudha garuu hawaasni keenya namoonni keenya milkaa'uu ni barbaadani chaalenjii bu'aa bahii sana keessa darbuun barbaadan maaliif milkaa'inni bakkuma teenyu kanatti akka nutti dhufuu barbaadan no kanaa miti milkaa'ina jechuun jireenya kan kee keessatti wantoota si qunnaman chaalenjiiwwan garaagaraa wantoota si dhufan hunda keessa darbite jechuudha yoo obsa qabaatte milkaa'uu dandeessa yoo kaayyoo qabaatte milkaa'uu dandeessa kanaaf milkaa'inni anaaf jechuudha jireenya kiyya keessatti wanta ilaalee hin argine garuu immoo rakkinni fadhe yookaan jireenya kiyya keessatti natti dhufu ta'e wanta obbooda nan deebine fakkeenyaaf daandii milkaa'inaa takka yeroo yennaa fiiguu jirtu namoonni baay'een wantoota garaagaraa siin jedhu akka ati daandii milkaa'inaa sanirra hin fiinne kan obbooda qabanii obboodatti si deebisan ni jiru garuu namoota akkasii sana dhagahuu hin qabdu ilaaluu hin qabdu kanaaf daandii milkaa'inaa sana kallattii isaa fuula isaa irratti deemuu danda'uu qabda jechuudha. Waa baay'ee takka nama tolaa milkaa'inni guutumaan guutuu jechuudha. Addunyaa kanarratti milkaa'inni wanta ijaan mul'atu osoo hin taane wanta ati jireenya kee keessatti barbaaddu jireenya ilma namaa namni kamiyyuu jiru jireenya si keessatti ulaagaalee jireenyaa guuttachuu jechuudha. Ulaagaan jireenya keetii yeroo si guutamte milkaa'inni keessi guutame jechuudha baay'ee takka nama tola. Kallattumaan gara gaaffii afuraffaa dabalee jireenya kee keessatti namoonni abdii si kutachiisuuf yaalanii ni jiran yookaan namni abdii si kutachiisanii jira namoota akkasii sanoo maal dhaamtaa? Waaw baay'ee tokko namatti tola gaaffii bareedaadha. Jireenya kiyya keessatti namoonni abdii na kutachiisan baay'eetu jira. Namoonni abdii na kutachiisan baay'eetu jira. Maaliif jireenya ilma namaa keessattuu namni tokko yeroo wanta haaraa takka jalqabu yeroo hojii haaraa takka jalqabu hawaasa keenya keessatti akka ati hojii sana hojjettee milkooftu kaka'umsa sitti hin godhan akka ati akka isaanii sanatti gaddeebitee jechuudha isaanii waliin jiraattu kan barbaadu. Ati daandii milkaa'inaa tokko yeroodhaan fi argatte namoonni baay'een jechuudha akka ati milkoofne akka ati hin hojjenne akka ati abdii kutattee obbooda deebitu kan si taasisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya kiyya keessatti namoota baay'eetu jira kan akkanaan hin milkoofne kan na taasisan jechuudha. Kanaaf namoota san dubbachuun illee natti ulfaata. Isaan saniif immoo wanti inni nani dhaamuuf jechuudha. Ilmi namaa jechuudha akkuma rabbiin uumaa isaa uume keessattuu jireenya isaanii keessatti namni tokko hojjetee akka jiruu tantee jijjiirtu akka jireenya kan kee gara fuulduraatti namoota baay'eedhaaf fakkeenya guddaa taatu akkasuma hawaasa kan kee gargaartee akkasuma hiriyoota kan kee gargaartee boru rabbiin biratti illee kabajaa argatta. Kanaaf namoota akkasii san kota waliin hojjanna waliin guddanna waliin milkaa'inna daandii milkaa'inaa irra waliin geenyaan jedhana. Waa baay'ee takka nama tola dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa kanarratti jechuudha namni kamiyyuu yoo ati waan gaarii hojjettes paartiin hammis deeggaratu yookaan namoonni hammis deeggaranii jira yoo ati waan badaa hojjettes deeggartoota hin dhabdu jechuudha. Kanaaf addunyaa kanarratti namoonni abdiin nama kutachiisan jiran jechuudha wanta kamiyyuu yoo hojjette jiran warra akkasiitiif garuu gurra kan hin qabnu baay'ee takka nama tola kallattumaan gara gaaffii shanaffaatti ce'an namoonni jiru jireenya kee keessatti waan gaarii siif yaadan yookaan wanta gaarii takka siif godhan yookaan bakka ati rakkattetti si bira dhaabbatan ni jiru namoota akkasii sanoo maal dhaamtaan?
Okay, gaafiin kun gaafii baay'ee tokko bareedaadha. Jireenya kiyya keessatti namni na qarqaaree, namni na cinaa dhaabbatee, namni akkaan jireenya kiyya keessatti baay'ee gaafaan barnoota baradhu, namni na cinaa dhaabbatee akkaan ani baradhu, akkaan ani sadarkaa kanarra gahu, namni na taasisu jireenya kiyya keessatti ni jira. Maqaalee yoo dha'uu kan barbaachisate obboleettii tiyya naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee qabu jireenya kiyya keessatti naman inni irraanfanne jechuudha. Gaafaan barnoota baradhu akka obboleettii akka haadhaa hunda kan naaf taate Aishaa Balaa jedhamti Harargee Bahaa magaalaa Hararitti kan argamtu jechuudha. Gaafaan barnoota baradhu dhugaa dubbachuudhaaf akka haadhaa caalaa akka abbaa akka obboleettii naaf taate jireenya kiyya mul'oo keessatti akkan ani barnoota xumuree jechuudha sadarkaa kana gahu kana taasise jechuudha. Namaan inni irraanfanne isiisanii rabbiin umrii dheertuu fayyaa gaarii jiruu gaarii rabbiin haa kennuufi kan. Baay'ee takka nama taraa dhugaa dubbachuudhaaf kabajaadhaan iddoo nuti si akka irratti dhuftee gaafii deebii nuti si gaafanne haala baay'ee takka nama ta'u haala nama gammachiisu nuuf deebisu jettee guddaa takka galatamu ulfaatu sin jechuu barbaada yeroo dheeraati saala kanaan akka itti fufu abdii guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee si raawwatama milkaa'inni maal akka ta'e namoota abdii kutachiisan maal akka ta'an akkasuma chaalenjiiwwan garagaraa keessa akka dabartee fi wantoota baay'ee si raawwateedha guddaa galatamu sin jechuu barbaada asumarra xurgaan sin jechuu barbaada. Thank you waasiin guddaa tokko naaf galatoome asitti naaf feetee yaada gaaffiiwwan adda addaa na gaafattee gaaffii kana ittiin godhu guyyaaf baay'ee tokkoon gammadee thank you hundi keessanuu guddaa naaf galatooma. Turtii gaarii.